kan nu ta'e keessa ilaallee filachuudhaaf qophiidha jechuudha. Hojii misoomaa, hojii nageenyaa, hojii hundumaa hojjechuu danda'a jedhu filachuudhaaf qophii gaarii irraa. Heera nuu kennametti fayyadamnee gara fuula duraatti mootummaa keenya jennee kan qabannee deemnu filachuudhaaf qophii irra jirra jechuudha. Filannoo marsaa torbaffaa kana karaa nagaadhaan hin filannee abdii guutuu qabna jechuudha. Marsaa jahaffaa irratti haalli nageenyaa baay'ee walxaxaa rakkisaa ture. Karaa ittiin gadi ba'anii filatan ture dhabame. Amma immoo isaa galatu hamma tokko fooyya'ina qaba waan ta'eef hawaasis miidhama isaa hubateera waan ta'eef filannoodhaaf qophiidha jechuudha. Akka boordii filannootiin kaa'amee jirutti abbaan nan dorgoma nan filaa jedhu sagantaa isaa beeksifachuu, sagantaa isaa hubachiifachuu. Akka kanatti yoo ta'e kan nu ta'e keessa ilaallee filachuudhaaf qophiidha jechuudha. Yeroodhaan kaardii filannoo fudhachuudhaan maatii koo gurmeessuudhaan yeroon itti dhiyaadhee haala filannoo miidhanaa hubachuudhaan itti siqee filachuudhaaf qophiidha jechuudha. Kaleessa dheengadda filannoo filachuu fi rakkoo nageenyaa waan nu daangeessee fi har'a immoo galata Waaqayyoo akkasumas immoo dadhabbii mootummaan kallattii garaagaraatiin gochaa jiruun nagaan biyya keenya keessatti hamma tokko mul'ateera. Hamma mul'ate kana immoo akka nama tokkootti eeggadhee qabadhee keessatti karaa nagaadhaan filannoon kun akka inni geggeeffamuu fi hawwiin qabachuu. Aanaa Gidaamiitti filannoo marsaa jahaffaa irratti hin hirmaanne sababni isaa immoo aanaan Gidaamii wanti inni keessa ture beekamaadha jechuudha. Rakkoo nageenyaa hammaataa keessa ture garuu ammatti jechuudha filannoo marsaa torbaffaa kana akka aanaa Gidaamiitti karaa gaarii ta'een hin hirmaannaa hin filannaa kan jedhudha. Sababiin isaa amma aanaan keenya haalli irra jiru nagaadha waan ta'eef filannoo marsaa torbaffaa kana karaa nagaadhaan hin filannee abdii guutuu qabna jechuudha. Biyya kanaaf jechuudha. Biyya kanaaf ana caalaa waan gaarii kana godhanii imaammata isaa tarsiimoo isaa dhiyeeffatee dhiyaachuu danda'a jechuudha. Hawaasis tumsa gochuudhaan waan isaaf ta'u akkuma gabaatti bahee waan bitatu waan isaaf ta'u dhiyaatee kunnaaf taa'ee bitachuuf aangoo heera mootummaan kennameef waan jiruuf paartiin bakka bu'ee biyya kana misoomsuu danda'a. Kallattii nageenyaatiin dimokiraasiidhaan hojii misoomaa, hojii nageenyaa, hojii hundumaa hojjechuu danda'a jedhu filachuudhaaf qophii gaarii irraa. Filannoon kun immoo filannoo haqa qabeessa gaarii akka inni ta'uuf uummanni hundumtuu tumsa gochuudhaan kallattii garaagaraatiin qophii gaarii irra jira jechuudha. Mirga heera mootummaatiin nu kenname umriin isaa waggaa 18 olitti jiru mirga filuu filatamuu waan qabuu fi heera nuu kennametti fayyadamnee gara fuula duraatti mootummaa keenya jennee kan qabannee deemnu filachuudhaaf qophii irra jirra jechuudha. Filannoo kana immoo karaa guutuu ta'een filachuudhaaf qophiilee dursaa nu barbaachisan kaardii irraa kaasee wantoota garaagaraa waan filannoo kanaan nu barbaachisan guunnee karaa dimokiraatawaa ta'e akka filatamuuf yookaan akka filannuu fi akka dargaggoo tokkootti jechuudha gahee keenya karaa guutuu ta'een hin baana jechuudha.